Oduijo Minister Muummee Abiyyi Ahmed Rizoortii loogoo Hayiqii eebbisiisuun tajaajila jalqabsiisaniiru. Hojiiwwan waggoottan darbe misooma qabeenyaa beelladaa guddisuuf hojjetameen bu'aan qabatamaa kan argamsiise ta'uu Ministeerri Qonnaa beeksise. Waduma Jeneraatiin filannoo Taayilaandii lammiileen biyyattii sagalee kennaa jiru. Kunneen hangafoota oduu keenyaatti kabajamtoota daawwattoota keenyaa ITV Afaan Oromoo irraa oduu sa'aatii kanaaf qabanne isinitti himna oduu waliin Mangistuu Akkumaati. Rizoortiin loogoo Hayiqii ifaatti eebbifamuudhaan tajaajilaa fi banatee jira. Rizoortichis miidhagina uumamaa Walloo kan mul'isuu fi bu'uuraalee misoomaa ammayyaa fi sadarkaa isaanii eeggatan kan guutame ta'uu Ministeera Muummee Abiyyi Ahmed ibsanii jiru. Naannoo Amaaraattis piroojeektii Gorgoraatti aanuudhaan lammaffaa kan ta'e rizoortiin loogoo piroojeektii addaa ta'uus eeranii jiru. Abaayoo kafanitti bal'asaa qindeesse. Itoophiyaatti walloo fi warri walloo waan baay'een kan beekaman warri walloo jaalalaa fi gootummaan addatti beekamu walleewwanii fi beekumsi biyya keessaa walloo burqan Itoophiyaa beeksisaa turaniiru. Itoophiyaa beeksisaas kan turan hundaa ol warri walloo amantaan warri kiristaanaa fi islaamaa akkaataa isaan ittiin wal jaalalan wal keessa jiraatantu adda isaan taasisa. Walloon qabeenya uumamaanis darani kan beekamtu qabeenya uumamaa naannichaa fi duudhaa gaarii warra walloo kana addunyaatti beeksisuuf kan dandeessu ijaarsarra kan ture rizoortiin loogoo Hayiqii ifatti Ministeera Muummee Dr. Abiyyi Ahmediin saaqameera. Ministeerri Muummee Dr. Abiyyi Ahmed sirna eebbaa rizoortii loogoo Hayiqii kanarratti taasisa taasisanii Itoophiyaan akkuma warra wallooti jedhaniiru. Jaalalaan kan itti dhufee jaalalaan, lolaan kan itti dhufees lolaan injifattee ofirraa deebisuu itti beekti jedhaniiru. ኢትዮጵያ እንደ ወሎዬ ናት። ወሎዬ በፍቅር ሲመጡበት አርሂቡ ብሎ እጁን ዘርግቶ በፈገግታ መቀበል ይችላል። ነገር ግን ወሎዬ በጸብ ሲመጡበት Itoophiyaan akka wallooti. Warri walloo jaalalaan kan itti dhufe hariibuu jedhee harka bal'isee simata. Lolaan kan itti dhufes agaalee jedhee lola hin barbaadu garuu erga dhuftee kootu jedheenii injifatees ofirraa deebisa. Biyyi teenya Itoophiyaanis akkasi. Lola hin barbaannu. Lolli misooma gufachiisa. Imala badhaadhinaa dheeressa. Akkuma warra walloo kan jaalalaan dhufe hariibuu jennee harka diriirsinee simanna. Jaalalaa fi fuula ifaan simanna. Garuu ammoo kan didee lolaan dhufe gootummaan warra walloo dhiiga keenya keessa jira waan ta'eef lolumaan ofirraa deebisna. ደማችን ውስጥ አለና በጸብ ከመጡብን ደግሞ አጋለይ እንደወለየ ማለታችን አይቀሬ ነው። Ministeerri Muummee haasawaa taasisanii kanaan warra walloo warra jaalalaa fi gootaa kana daran beeksisuu fi fayyadamaa taasisuuf piroojektonni gurguddoo dabalataa biroos isaaniif ijaaramuu akka qabu dubbataniiru. በብዙ መልኩ ተዝቆ የማያልቅ ታሪክ ተዝቆ የማያልቅ ትምህርት የሚገኝበት ይህ ከባቢ ይህን እሴት ከየት ተጎናጸፈው? Karuma hundaanuu bakki seenaa fi barnoonni irraa waraabamee hin dhumne kuni iccitiin isaa maali jennee galmeewwan seenaa yoo ilaallu iccitiin isaa gadaamii Hayiq Istifaanos ta'ee arganna. Waggoota 800 oliif ummannii fi mootummaan Itoophiyaa barsiisa gadaamii kana sirnaan hubatee hojiirra osoo oolchee har'a Itoophiyaan gulantaa kamirra akka geessu hundi keessan hubachuu dandeessu. ውል ተገንዝበው ሰርተውበት ቢሆን ኖሮ ዛሬ ኢትዮጵያ የት እንደምትሆን ሁላችሁም መገመት ትችላላችሁ። Ministeerri Muummee sirna eebbaa riizoortii warra walloo kanarratti haasawaa taasisaniin riizoortichi turizimii naannichaa fi guddina biyyaa daran kan saffisiisu ta'uu ibsaniiru. Walloon bakka argama seenaa waraabamee hin dhumne ta'uu himanii dursee osoo irratti hojjetame har'atti Itoophiyaan eessaaf eessa geessee jirtis jedhaniiru. መጽሐፍት የሚያገላብጥ የሚያነብ ለእውቀት የተጋ Namni kitaaba dubbisu beekumsaaf onnate sammuun isaa banaa misoomaaf malee hammeenyaaf hin ifaaju. Gadaamiin Hayiq Istifaanos kana keessaa nagayaa fi jaalalaan akkaataa waliin jiraachuun danda'amu qofa osoo hin taane dhimmoota murteessoo biyyaaf barbaachisan hedduutu jira. Seenaa bareedaa gadaamii Hayiq Istifaanos waggoota 800 oliif ture kana yoo riizoortiiwwan akka kanaa ittiin ijaaraman haroo bareedaa kanaaf misoomni malu yoo hin taasifamin bashannanaa fi fiixee biyyattii biraa irraa lammiin akkamiin dhufee arguu danda'a. Kanaafuu piroojektonni seena qabeessi akkasii seenaa ture saaqan hojjetamuu qabu jechuudha. Piroojeektiin riizoortii Hayiq
pirojektoota sanniin keessaa tokko jechuudha. Pirojektiin riizoortii loogoo hayiqii ijaarsa qulqullina fi sadarkaa isaa eeggatee ijaaramee ministeera muummeen saaqame kun tarkaanfilee fi pirojektoota milkaa'oo mootummaan damee turizimii fi biyyattii gulantaa ittaanutti ittiin ceesaa jiru keessaayi. ወልየዎች በብዙ ነገር ይወደዳሉ። ይህ ፍቅራቸውና ሰላም ወዳድነታቸው አካባቢያቸውን ማልማት መቀየር እንዲችል ተጨማሪ ስራ ያስፈልጋል። warri walloo waan baay'een jaalatamu jaalalaa fi nagaaf dursa kennu isaaniin kuni naannawa isaanii daran akka beeksisu gochuuf hojii dabalataa nu gaafata. Ganda badhaadhinaa akka taatuuf maal gochuu qabna? Waaqni homaa isin hin dhoowwanne biyyoo gabbataa bishaan qulqulluu abbootii hojiitti amanan ummata waloominaa fi tumsa beeku waan hedduu qabdu. Hojii amma hojjenne olitti hojii boqonnaa haaraa uumu walumaan yoo eegalle haroon hayiq iddoo seenaa qofa osoo hin taane bakka miidhaginaa waan taatuuf warra sa'aatii qoorafee sa'aatii hedduu hojjetu warra qabeenya dilbii lammiilee Itoophiyaa irraa hafu uumu akka taanuuf mootummaan waan hojjechuu danda'u hunda ni hojjeta. Mootummaan waan ittiin isin bira dhaabbachuu danda'u maraan isin cinaa ni dhaabbata. Qabeenya uumamaa misoomsuun Itoophiyaa gara badhaadhinaatti ceessuu fi riizoortiin loogoo hayiqee qabatamaan agarsiiftu ta'u ministeerri muummee Taanaa Tamasgeen Xuruunaa himan. Qaama pirojektii maaddiin dhalootaa fi kan ta'e walloo kibbaatti kan hojjetame riizoortiin loogoo hayiqee miidhagina qabeenyaa uumamaa misoomsuun faayidaatti jijjiiruu akka danda'amu muuxannoo guddaa kan irraa fudhatamee dhas jedhanii jiru. Yaada ka'umsaa ministeera muummee Abiyyi Ahimediin iddoolee hawwata turizimii biyyattii waggootaa fi misooma malee ture yeroo gabaabaa keessatti wartuu misoomaa ta'aa dhufuus yaadachiisanii jiru. Pirojektiin riizoortii loogoo hayiqisii kallattii mala badhaadhinaa kana keekuudhaas jedhaniiru. ይህ ዛሬ እየመረቅነው የምንገኘው የሎጎ ሀይቅ ሪዞርት ኢትዮጵያ riizoortiin loogoo irraa eebbisiisaa jirru kun kallattii Itoophiyaan adeemsa badhaadhinaa qabattee jirtu mul'isuudhaaf ragaadha. Kun dhageeffataa kan amansiisu, daawwachuu kan barbaaduuf kan mul'atu, isa shakkii qabu kan hubachiisu ragaa dhaabbiiti. Mootummaan badhaadhinaa waan hin hojjenne waadaan seenu, kan waadaa gales hin irraanfatu. Karoorri mootummaa badhaadhinaa filannoodhaa oli. Kaayyoon isaa biyya mootummaa jabaa qabdu ijaaruudha. Biyya jabduu kan badhaatee fi kan sodaatamtu, kan kabajamtu, biyya haqaa fi dimokiraasii Itoophiyaa sabaaf sablammootaa ijaaruu fi waarsuudha. Pirojektiin hara loogoo hojii kanaaf ragaa kan ba'u hojii qabatamaati. Pirojektichis hojiilee kabaja biyyaa fi guddina naannichaa fooyyessan biroo fakkeenyummaan kan eeramu ta'uu kan himan ammoo pirezidaantii mootummaa naannoo Amaaraa Araggaa Kabbadaati. Riizoortichis hawwata turizimii fi olaanaa akka qabus eeranii jiru. እንደማናቸውም ሶስቱ ገበታዎች ገበታ ለሸገር akkuma hojiilee pirojektii gabataa sadeeniitti jechuunis gabataa shaggariif gabataa biyyaa fi gabataa dhalootaaf jedhamanitti damee hoteelaa fi turizimiitti kanneen hirmaataniif kanneen hirmaachuu barbaadanii fi qabeenya isaanii hojii kanarratti dhangalaasuu kanneen barbaadaniif akkasumas hojiilee kabaja biyyaa fi guddina naannawaa fooyyessuu barbaadaniif hojii fakkeenyummaa qabuudha. Riizoortiin kun naannoo itti ijaarametti iddooleen kabajamoon amantaa fi aadaaleen turizimii harkisuu keessatti gahee olaanaa qabanidha. Haa ta'u malee naannoon kun hanqina bu'uuraalee misoomaatiin duubatti hafanis hojiin amma hojjetameen iddoo ga'umsa turizimii akka ta'uuf carraa guddaadha. Hojii waggoottan darbee misooma qabeenyaa beelladaa guddisuuf hojjetameen bu'aan qabatamaan kan argamsiise ta'uu ministeerri qonnaa beeksisee jira. Sochiin maaddii guutuu ministeera muummee Abiyyi Ahimediin kan ifoome ta'uu kan yaadatamu yoo ta'u kaayyoon isaa gurguddoonis qabeenya beelladaa fi bu'aawwan beelladaa guddisuun wabii midhaan nyaataa mirkaneessuudha. Sochiin maaddiin guutuu kun qonna idilee baadiyyaatti dabalataan qonna magaalaa akka utubaa dinagdee tokkotti fayyadamuudhaan magaalotatti qaala'insa jireenyaa haala ittiin fufiinsa qabuun furuutti kan kaayyeeffate ta'uun himamee jira. Sagantaa maaddii guutuu birmadummaa nyaataa mirkaneessuu fi sadarkaa jireenya lammiilee fooyyessuun bocame kun magaalaa Finfinneettis bu'aa qabatamaa fidaa jiraachuun himamee jira. Ministeera qonnaatti dursituun garee misooma qabeenyaa beelladaa fi qurxummii
Tsiggaredaa Fiqaaduu xiyyeeffannoo addaa mootummaan damee kanaaf kenneen imaammataa fi tarsiimoowwan bocamaniin bu'aa fiduu eegalaniiru jedhan. Sagantaan maaddii guutuu fedhii sirna nyaataa lammiilee guutuu fi bocamee oomishni foonii, buphaa, dammaa fi aannanii akka dabaluu fi qooda olaanaa gumaachaa jiraachuu simanii jiru. Sagantichis keessumaayyuu fayyadamummaa dubartootaa fi dargaggoota sadarkaa olaanaadhaan guddisuun kan eeran aadde Tsiggaredaan gama kanaan waggoottan darban keessatti jijjiirama gama tajaajila sanyii fooyyessuutiin mul'atan kan nama jajjabeessu ta'uu simanii jiru. Hojiin loon gaafa gama diqaalomsuutiin hojjetameen tajaajilli kanaan dura waggaatti beelladoota 500 qofaaf kennamaa ture amma gara miiliyoona 3,800tti guddachuu simanii jiru. Milkaa'ina kana babal'isuu fi dameewwan garaagaraa hundeessuun hojjetamaa jiraachuu simanii jiru. Tatamsa'ina cuucii lukkuu guyyaa tokko kanaan dura miiliyoona 26 ture amma gara miiliyoona 100 fi miiliyoona 36 ol guddachuu fi kun ammoo oomisha buphaa fi foonii guddisuu isaas eeranii jiru. Tajaajilli foddaa tokko godina Jimmaa magaalaa Aggaarotti eegalamee jira. Tajaajilli foddaa tokko kanas Komishinarri Komishinii Siivil Sarvisii Dr. Makuraa Ayilee eebbisiisuun hojii eegalsiisaniiru. Giddugalli kenna tajaajila lammiilee tajaajila haqa qabeessaa kan mirkaneessuu fi fayyadamummaa isaa kan dabalu ta'uunis eeramee jira. Paartii badhaadhinaa damee Oromiyaatti hoogganaan damee siyaasaa Namarraa Bulii mootummaan badhaadhinaa hunda galeessa mirkaneessuu fi gama dinagdeetiin hawaasummaa fi kanneen birootiin hojii guddaa hojjechaa jiraachuu himanii jiru. Magaalota naannichaa keessatti argaman adda addaattis kenna tajaajila foddaa tokko ijaarree tajaajila eegalchiisaa jiraachuus dubbatanii jiru. Hooggantuun biiroo Paablik Sarvisii fi humna namaa Oromiyaa Kookab Diidhaa naannichatti iftoominaa fi fayyadamummaa hawaasaa guddisuu fi mootummaan tajaajiloota garaagaraa ammayyeessuu irratti hojjechaa jiraachuu eeranii jiru. Manneen moodela baadiyyaa guutuu Oromiyaatti babal'isuu fi akka hojjetamu pirezidaantii taanaan mootummaa naannoo Oromiyaa Awwaluu Abdii himanii jiru. Godina Shawaa Lixaa aanaa Daandii fi Ejersa Lafootti manneen jireenyaa moodela baadiyyaa Komishinii Investimentii Itiyoophiyaatiin ijaaraman qonnaan bultootaa fi dabarfamanii jiru. Obaayyoo Kafaniitu bal'inaa qindeesse. Misooma kooridarii baadiyyaan hojiin manneen jireenyaa moodeelaa babal'isuu kutaalee biyyattii garaagaraatti hojjetamu eegaleera. Godina Shawaa Lixaa aanaa Daandii fi Ejersa Lafoottis manneen moodeelaa baadiyyaa hojii tola ooltummaan Komishinii Investimentii Itoophiyaa fi qindeessummaa waajjira ministeera muummeen hojjetamanii qonnaan bultootaaf dabarfamaniiru. Qonnaan bultootni manneen moodeelaa ammayyaa kanneen fayyadamoo ta'an daran gammaduu fi manneen kanneen wantoota jireenyaaf barbaachisanii hunda kan guutatanii to'iraniiru. Ati koon dadhabde baastee itti deebi'ee warra koo Sooree walumaan xooraa jiru manni kun nurratti jibbee mootummaan galatoomuu mana jigeessan nurraa ol qabe qe'ee keenya alamiitti baase. Abbaayee chatii kinoo nu laggafee na warqii natti uwwisee warqii isatti hawwisu mangistiin keenya jiraatu. Uumaan barsiifne bakka isa kaan gabareen galchee abbaan isaanii addooraanatti du'ee hin guddisne. Kuni mana faranjiitoo jedhame malee ana bashaan keessa jiraatu miti. Mootummaan kun haa galatoomu. Uummanni kan hunda yaade fayyaa argatu. Umurii isaanii haa dheeratu. Bulchaan godina Shawaa Lixaa Diidaa Guddataa Jaarsi manneen moodeelaa mul'ata mootummaan jireenya lammiilee fooyyessuuf qabu kan agarsiisudha jedhaniiru. Mootummaan keenya mootummaan jijjiiramaa yaadama ida'amuutiin jiruu fi jireenya uummata keenyaa baadiyyaa keessatti jireenya qananii jiraachuun akka danda'amu qe'ee miidhagaa fi hawwataa tajaajila lammummaatiin ijaarramee hojjetamee qe'ee lafa xiqqaa keessatti manduubeen kuduraalee garaagaraatiin kan badhaadhe mana miidhagaa fi hawwataa jireenya magaalaa keessatti irra jiraatamuu danda'u karaa fakkaatuun maatii harka qalleeyyii muuxannoo asirraa fudhatamee godina keenya keessatti babal'ifamuu karaa danda'amuun ijaarramee guyyaa har'aa eebbaaf ga'eera. Komishinarri Komishinii Investimentii Itoophiyaa Dr. Zallaqa Tamasgen hawaasni baadiyyaa jireenya fooyya'aa fi ammayyaa akka jiraatuuf gaheen kooriidarii baadiyyaa olaanaa ta'uu dubbataniiru.
የገጠር ኮሪደር እንደሚታወቀው በርካታ ጠቀሜታዎች እንዳሉት ይታመናል። ኮሪደሪን ባዲያ ፋይዳ ሄዶ አከቀቡን ያመነማ ሁንዳኦል ሐዋሳ ኬኛ ባዲያ ጅራቱፍ ጅሬኝ ፎዬ ቀቡፊ አመያዋን ኢሳፍ መላያ ደጅሩፍ ኬሳ ቀባ ያደመ ሚኒስትር ሙሜ ኤገልቺሰኒዳ ጉቱ ብየቲት በበለታ ዴማ አመንታ ጀዱ ቀብና Pireezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa Waloo Abdii mootummaan misooma baadiyyaaf xiyyeeffannoo olaanaa kennee jiraachuu himaniiru. Hojiin manneen moodeelaa guutuu baadiyyaa Oromiyaatti babal'isuus akka hojjetamu himaniiru. Akkuma argitan manni kun mana jireenya koriidara baadiyyaati. Kana hojii fakkeenyummaaf asitti hojjenne. Asirraa kaafnee babal'ifne. Mana kana keessa waa baay'ee jira. Ibsaan hin jira, bishaan jira, mana keessa yoo seentan saaloon jira. Iddoo namni rafutu jira, kan keessummaan rafu jira, kan maatiin rafu jira, kiichini jira, baayogaazitu jira, gadi yoo baane immoo horiitu jira, gaaguratu jira, kuduraa muduraa garagaraatu jira. Kanaaf waan jiruuf jireenya ilma namaatiif barbaachisaa ta'an hundi asuma jiru jechuudha. Mana kana ijaaruun waa lama qofatu bakka biraatii dhufa. Qorqoorroo mismaaraa fi yoo atta jabaatti simintoo qofa kabira asuma jira jechuudha. Kana waan isaan asin nu hojjetan kan akka fakkeenyaaf fudhannee godina keenya guututti Oromiyaa guututti babal'isuu dirqama qabna. Odeeffannoo maddiniraatti argamanitti yeroo dabarrumoo kaadhimamaa ministeera muummee Taayilaandii Naataapong Raagwaanwut mootummaa ummataaf hojjetu nan hundeessaa jechuudhaan waadaa galanii jiru. Kaadhimamaan ministeera muummee mootummaa haaromsaa kan ta'an Naataapong filannoo waliigalaa biyyattiidhaa fi erga sagalee isaanii kennanii booda mootummaa ummataaf hojjetu hundeessuudhaaf waadaa galanii jiru. Kaadhimamaan ministeera muummee mootummaa haaromsaa kan ta'an Naataapong hooggantoota paartii Future Forward Taantorn hoogganaa duraanii paartii Move Forward Peter waliin fi miseensota paartilee siyaasaa biroo hiriira deeggarsaa filannoo waliigalaa Taayilaandii har'a adeemsifamu ilaalchisuudhaan magaalaa Baangkookitti baame irratti hirmaatanii jiru. Hoogganaan duraanii paartii Move Forward fi kaadhimamaan ministeera muummee mootummaa haaromsaa kan ta'an Naataapong mootummaan ummataa nan hundeessaa jechuudhaan filattoota isaanii fi waadaa galanii jiru. Lammiileen miiliyoonaan lakkaa'amanis filannoo waliigalaa Taayilaandii har'a adeemsifamu irratti kan hirmaatan yoo ta'u sirna dinagdee haaromsuun qaala'insa jireenyaa furuu fi baasii fi idaa namoota dhuunfaa olaanaa ta'e hir'isuudhaa fi ajandaa gurguddaa duula filadhaa irratti dhiyaatan keessaa ta'uunis himamee jira. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya walumaa galatti oduun sa'aatii kanaaf qabannee kan magammaatti simbiraan qaqqabsiisnee qophiileen TV afaan Oromoo dilbataa afanitti fufu yeroo gaarii qabaadha.